Shakin qabu yoom wakiin irra aana waa'ee barnootaarraa waa dubbachuu yaana waan dhabnee barbaanna namuu walee galaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu hordoftoota barsiisaa aduu bakkuma jirtu nageenya rabbi guddaan sanaan akkamu arra waa eddaa takkana isin qabadde dhufe maali isin oolamu arra waa lama hanga sadii isin qabadde dhufe wanni isin baay'eessa keessan firaatti beekuu qabdaniin baay'eessa jawaala qaqqabu gisee isin akkana goggootan dafee afarsee isin hin daleen dafee akka afarsee gartee dafee afarsee akka isin hin daleen akka isin firaatti beektanii baay'eessa firaatti illee itti gootan isinitti agarsiisa. Video real kawan dura torre YouTube ke Jafara tatan subscribe godhadha. Maali jechuun keessan oolamu vaayirasni mee duraan dursee maal isinitti agarsiisa akkuma beekamu isin aappii kana gartee maali pilaastoor illee hin taane mee fakkeenyaaf pilaastoor kanan godhee agarsiisa hanginni baadhatee taa'aa jiru pilaastoor kana gartee kanan qaqqabee agarsiisa. Beektaa gisa qabde bakka tana to'ita jechuudha. Onooni gartan jeeti yaada bakka tana to'itanii. Isa achi to'ite boodatti akkasii fida yeroo inni akkasii fide harkaan gisa qabdee teesseen akkasii bakka san to'ite akkasii fida gisa harkaan qabdee teesseen booda san booda sin tuqan olaa ni gartan jeeti yaada olaa jala kana laalla bakka tana kelil data bakka ettonan tuqa san booda ammas kelil data hajoo kanarratti hin gaddaa san booda ammas nin jaani amma gartaa Nina haromachu vaayirasa keessa qabusan tolgoodi vaayirasa inni kaayegesin jawaala bittaniiti qabate taa'usan keessa dilee godhe jechuudha. Mee isa gadhoonni alaalummaa haarooti deebi'anii beekta. Vaayirasa keessaa qulqullaa'aa malee inni haarooti illee qaama deebi'u vaayirasa hundi keessaa qulqullaa'aa haarooti deebi'aa dilee tin ta'u garuu kunula. Dafee gartee dafee saffisaan naan fitu gartee maaliif vaayirasan keessaa hundi dilee godhe qulqulleessa jechuudha. Akkasumatti waan biraatillee akkas godhuu ni dandeessanii garuu wanni biraa yoo koodii qabaattan malee iimoodhas yoo raqama qabaattan malee firraan godhinaadha. Feesbuukas yoo sammuu keessaa paasordiidhaa fi emala keessan qabaattan akkas godhaadha aan dibbanattan emala paasordiitti neettanii vaayirasaa isin irraa kutachuu waan takka mee waan misaaliif waan akka gartee waan xiqqoo misaaliif mee misaaliif waan akkana kanaa godhu mee nurraa waan akka paaspoon kana ni gartan jeetii yaada isa qaqqabee haa ta'u ni mirkaan. Hakkana kana fa'aa dilee godha faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha. Maaliif dileeta don ta'in akkasi qaqqabaadha ifirraa hochiisa mis boodas deebiin jala kanadha kiliil daata ni gartan jeeti yaadaa miti ammas kiliil daata hajoo kalammaffaa ka gubbaa kanadha ammas gartanii amma asirratti naggasaa deemala bakka dabalamaa deemaa gisa duraa san gartee kuma takkaafoyi amma 800 garta amma 800 gartee akkasitti irrasaa deema jechuudha. Ammas karaa tokko jira bakka tana olaala ni gartan jeetii yaada aappii kana jawaalli hin qabne hin jiru kunoo aappii waatti maree kana fadhu diimatti qaba fadhootitti qaba jawaalli hin qabne hin jiru kiyyama magariisa qaba waan ta'eef ganni seentaniisa yeroo gaseentan isa akkata isinii fida inni yeroo seentan akka xinoo akkata isinii fida akka nama isin agarsiisa akkata isinii fida ka gubbaa kana don ta'in kalamaffaa kana wanni gootan heexan jechuu kunudha kanadha anamma reefan firaaqe ka gubbaa kana don ta'in ka jalaa kana heexan qaqqabdanii raayati itti gootanii dileet kajoo kunudha kama jalaa kana isinii fida dilee gootan ofirraa inni kun vaayirasa malee waa takkas keessaan qabdan jawaal hunda qaba hunda jawaala qaba waan ta'eef akkana hordoftoota kiyyaa waan hordoftaniif galatoomaadhaan viidiyoo kana YouTube jala seenaati ilaalumatti ilaalaa YouTube jala seenaa waan akkana tarseen jaartoota kiyyaa nagaa tura. Kanneen rabbumaa jecha qalbiirra wal kaayyanne kan gosaaf